Seenessi bu'aa ida'amaa dhugaawwan, afoolawwan, seenaawwan, taateewwan odeeffannoo dhala namaatti himanidha. Bu'aa humnaa dhalli namaa dhugaa waa fakkeessuuf itti fayyadamuuti. Seenessi humna dhangala'insa odeeffannoowwan, beekumsaa fi miira dhala namaa ijaarudha. Maddoonni seenessaa taateewwan, mudannoowwan, ragaalee fi afoolawwan karaa keessa darbanii fi bu'aa bayiiwwan fa'i. Seenessi qeenxee kan jedhamu yaadamawwan wantoota hundarratti kan kooti jedhu keessa darbuun naannoo, godina, aanaa, saba, gosa, amantii fa'iin ibsamanidha. Seenessi ijoon yookaan waloon ammoo eenyummaa waloo dhimma hunda keenyaa kan biyyaa, hardii fi idil addunyaatiin ibsamu yoo ta'u, rakkoo furmaataa fi fedhiin waloos kanuma keessatti heerama. Itoophiyaa keessa rakkoolee danuun jiraatanis kan rakkoo hammeessaa jiru seenessa. Seenessi qeenxee fi waldhaan biyya kan diigu ta'uu hayyoonni ni kaasu. Biyya kana bu'aa bayii guddaa qaba. Wal kuffisanii wal buusuu qaba. Siyaasi biyya kana wal ganuu of keessaa qaba. Siyaasa biyya kanaa keessatti immoo inni tokko olaanee inni tokko gadaanee akka jiraatu barbaadamaa ture. Amma garuu maree yeroo baay'ee gaggeeffamaa ture keessatti political space bal'aa banamee namoonni karaa barbaadan karaa social medias karaa mainstream medias mari'achaa turan siyaasa kana keessatti abbummaadhaan abbaa biyyummaadhaan kan of amansiisanii fudhatan siyaasa kana olaantummaan sirreessanii bilcheessanii biyyaaf akka ta'utti itti qophaa'aa jiru. Kanaaf mareen amma gaggeeffamaa ture kanas kaleessas dheengaddas gaggeeffamaa ture hawaasa siyaasa irratti bilchina qabu madaa kaleessaa akka madaatti achi taa'ee hooqachuu isaa dhiisee madaa isaatiif qoricha barbaaddachaa borummoo biyya ni ijaara jedhu hawaasi akkasii dhufaa jira. Dhaloonni akkasii dhufaa jira. Hunduu gandaa fi amantii isaa faarsuu, eenyummaa isaa caalchisee dubbachuu keessaa ba'ee amantaa warra kaan wajjin nagaan jiraachuu qabaachuun irra jiraata. Itoophiyaa keessa amantiileen, afaanii fi yaadni adda addaa jiru. Duudhaalee kanneen kabajuun dhimma barbaachisaadha. Dhimmi seenessaa qeenxee bal'inaan biyya keessatti mul'achaa ture. Biyyi keenya seenessi qeenxeen kun immoo geggeessuudhaaf yaalameera garuu milkaa'ina hin finne. Waldhabdee siyaasaa gaaga'umsa yeroo dheeraadhaaf wal hubannoorraa gahamuu dhabuun akka babal'atu taasisuudhaa fi waldhabdee siyaasaarraa irra gahamee jiruuf akka madda rakkoo tokkootti ka'eera. Siyaasuma keenya keessatti mari'umti wal hubachuu, waliin mari'achuu, aadaan marii bal'aan kan hin turre ta'uu isaati. Aadaan waliin maree bal'aan kan hin turre ta'uu dhabuunsaa kun immoo waldhabdeen siyaasaa akka furamu osoo hin taane unumaa akka itti babal'atu ta'eetu itti fufee jira jechuudha. Sababii kanaaf aadaan marii babal'achuu akka qabu siyaasni keenyallee kanaan dura kan ture keessaa siyaasa qeenxee qabannee deemuun yaalameera godhameera garuu milkaa'ina hin finne. Sababii kanaaf siyaasa yookaaniif immoo waloomsuudhaan wal hubachuudhaan walitti dhufuudhaan yoo aadaa marii keenya immoo bal'ifanne siyaasa qeenxee sana keessaa baane namni eenyummaa isaa qabatee maalummaa isaa qabatee garuu immoo biyya kana walitti kan qabu biyya Itoophiyaa jennu kana walitti qabu kana ijaarsa irra kan jirtu kana ijaarsa isaa xumuree akkaataa barbaadamuun galma barbaadame gahuu kan hin danda'u aadaa marii isaatii yoo bal'ifatee waldhabdee siyaasaa kana keessaas bahuu hin danda'ama. Aadaa fi afaan keenya adda adda ta'ullee nuti namoota. Seenessi ijaarru kan dhala namaatiif kabaja qabu kan sadarkaa jireenya dhala namaa ol kaasu yoo ta'e nu baasa. Bu'aa qabeessas ta'a. Kanarra ga'uuf ammoo yaadawwan fiixeetti ba'an gara giddugaleessaatti dhufuutu irra jiraata. Egaa seenessi qeenxee yeroo jennu qeenxee maquma isaayyuu qeenxeedha. Yeroo ibsinu Oromoon qeenxee yeroo jedhu kophaa akka waa hojjechuu hin dandeenyetti ilaala jechaadha. Sangaayyuu cimdii jedha kan ittiin lafa buruskee qotu jechaadha. Kanaaf wanti qeenxee jedhu kuni gareen tokko fiixeetti ba'u argisiisa. Inni fiixeetti ba'ee walitti dhufee
dachaa ta'ee garee hafee wajjin yookiin garee dhimmi kun ilaallatu wajjin mari'achuun barbaachisaadha. Egaa Oromoon akkuma haasa'u mari'ataan gowwaa hin qabu jedha. Marii waan baay'ee fura waan ta'eef caafii itti ba'anii fi gurra gatta'anii mareedhaan dhimmoota furuun barbaachisaadha. Seenessaa wal qabatee seenaadhaa wal qabatee wal dhabdeen yookiin waliigaluu dhabuun kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Wal dhabdee siyaasaa kan ittiin furamu karaa marii fi marabbaa karaa ilaa fi ilaa mitiin furama. Egaa humnoonni siyaasaa kun yookiin immoo aktoroonni siyaasaa kun tokko mootummaadha, kan biraa paartilee siyaasatii, kan biraa hayyoota siyaasatii. Isa kana egaa karaa marii fi marabbaatiin karaa ilaa fi ilaa mitiin furachuu danda'u. Keessattuu marii biyyoolessaa fala ta'uu danda'a. Dhimmoota irratti waliin galle isaaf dhiyeessu dhimma achirraa hafe immoo humnoonni siyaasaa kun maal gochuu qabu? Uummataafis bakka kennuun baay'ee barbaachisaadha. Seenessi ijaarsa biyyaa keessatti qooda eeyyantaa fi eeyantaa qaba. Akka uummataatti walitti qabamuufis, bittimnaa'uufis, wal jaalachuufis, wal jibbuufis, walitti bu'iinsa furuufis, badiifis, misoomaafis, badhaadhina hunda galeessaafis, hiyyummaafis, humna sassaabbachuufis ta'e bittimneessuuf humna qaba. Kanaaf seenessa waloo yookaan ijoo fi eeyyantaa irratti xiyyeeffachuun daran barbaachisaadha. Falli jiru waliigaluudha. Waliigaluun immoo qajeeltoowwan gurguddaa kaawwatanii biyyi kun amala akkamii qabaa? Akkuma addunyaatti immoo biyyoonni akkamitti ijaaramanii, akkamitti fudhatamummaa biyyaa, fudhatamummaa sirna heeraa, fudhatamummaa biyya garaagarummaa yaada irratti uumame kana akkamitti fayyisuu dandeenya kan jedhu irratti waliigaluu qabu. Akkamitti waliigaluu? Fakkeenyaaf biyyi sirna qeenxeetii yookaan yuunitariitiin ijaaramuu qabdi moo federaalizimiin ijaaramuu qabdi kan jedhu qabxii adda bahiinsa ayidiyooloojiiti tokko. Isa kanaaf immoo biyyoota biraarraa muuxannoo fudhachuu ni danda'ama. Biyyoota biraarraa fakkeenyaaf afaan hedduu, aadaa hedduu, seenaa hedduu, saba hedduu warri qaban sirna federaalizimiiti kan isaanii ittiin ijaaramanii dinagdee gurguddaa yookaan immoo qabeenyaan illee yookaan immoo nageenyaan illee kan beekaman kan akka Switzerland, kan akka Kanaadaa, kan akka Belgium, kan akka Indiyaa illee fudhachuu dandeenya. Indiyaa keessa amma saba hedduu, afaan hedduu, amantaa hedduutu jira. Garuu immoo wal danda'anii afaan isaanii aadaa isaanii akkuma qabatanitti biyya Indiyaa jedhamtu kan ijaarratanii har'a biyya dimokiraatawaa biyya dinagdeedhaan teknooloojiitiin deemaa jirtu jedhamtee ni beekamtu. Kun muuxannoo biraallee fudhachuun ni danda'ama jechuudha. Kana kan taasisu immoo maalidhaa? Garaagarummaa hambisuu, aadaa tokko saba tokko gochuu ta'uu hin taane Indiyaa jalatti afaan adda addaa, aadaa adda addaa qabannee biyya Indiyaa jedhamtu kana jalatti waan gurguddaa hojjechuu dandeenya jedhanii waan gurguddaa hojjetan. Biyya keenya keessatti wantoota nuyi haaluu hin dandeenye jira. Fakkeenya warri federalizimiin badee sirni qeenxee dhufuu qaba, ijaaramuu qaba warri jedhanii garaagarummaa sabootaa immoo akkam goonaa, garaagarummaa seenaa akkam goonaa isa jedhu itti yaaduu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo Eertiraan dikolonaayizdii taate yookaan bittaa warra adii jalaa bilisa baate Eertiraan biyya of dandeesse haa taatu moo yookaan biyya walabummaa mataa ishee qabdu haa taatu moo yookaan Itoophiyaatti makamtee sirna mootii jalatti haa bultu moo kan jedhu ciqiciqeetu ture yookaan wal dhabdeetu ture. Kana keessatti Yuunaayitid Neeshiniin qorannoo hojjechiisee Itoophiyaafis kan fayyadu, Eertiraafis kan fayyadu sirna federalizimiitu yoo walitti hidhamanidha. Sababiin isaa gama ji'opolitikaal situeeshinii Eertiraan keessa jirtu yoo ilaalle ulaa galaanaaf Itoophiyaa fayyaduu ni danda'a. Ulaa galaanaa dhabdee sirra rakkattu. Eertiraanis immoo aadaadhaan amantaadhaan wanti Itoophiyaa walitti hidhu baay'ee waan jiruuf biyya of dandeesse gochuurra Itoophiyaatti hidhamtee gama lamaaniinuu yoo fayyadamanii furmaata ta'a kan jedhuun kallattii kaa'anii qorannoo irratti hundaa'anii. Booda irra garuu federalizimiin sun diigame በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት መንግስት አስፈልግም ጀዳ ኃይለ ሥላሴን akka barbaachisu kallattii garaagaraatiin shira hojjechuudhaan sirni federalizimii kan Eertiraa fi Itoophiyaa walitti hidhuun diigame. Sanaa booda maal taate yaadama gara durumayyuu nuti biyya of dandeessu biyya walaba ta'uu qabna turre Itoophiyaatti hidhamuun nurra hin turre jedhanii booda bara 1983 sana keessa kan isaan citan Itoophiyaa irra adda ba'an. Kana keessatti immoo kan miidhame eenyudha? Itoophiyaatu miidhame. Uummata miiliyoona amma kana qabattee Eertiraan immoo uummata xiqqoo kana qabattee ulaa galaanaa amma kana diriirfattee yeroo teessu rakkoon isaa sirna federalizimii cimsuu irraa dhufe. Har'as sirni federalizimii biyya kana keessatti cimaan deemu yoo ta'e gara amantaa tokko aadaa tokko yookaan saba tokko jedhamutti kan deemu yoo ta'e humnaan isaa ta'u karaa kallattii garaagaraatiin gara diigamiinsa biyyaatti illee dhufuu ni danda'a. Sababii kanaaf sirna federalizimii har'a jiru rakkoo jiru adda baasanii akkatti fufu gochuudhaan biyyi kun wal kabajee aadaa adda addaa afaan adda addaa seenaa adda addaa qabatee garuu biyya tokko jedhamee yoo bulee
faayidaan isaa guddaadha jechuudha. Isa kanarratti walii galuun dirqama ta'a jechuudha. Furmaata kan ta'us tokko mareedha. Maree kanarratti immoo hayyootis hirmaachuu qabu. Akkuma kana gumaachuu qabu. Inni kun immoo dhaloota egereetiif qopheessuudhaaf ta'a jedhee namana. Keessadha. Keessumaa amaloota jaan ida'amuu jechuunis millannaa guutuu, ida'amuu, ijaarsa madaallii eeguu, walta'anii jiraachuuf sirna huumuu sirriitti hubachuun seenessa waloo ijaarsa biyyaa walootiif gamtaan socho'uun murteessaadha.